Hordoftoota sagantaa keenyaa kun Nubiyaa Miidiyaa qophii qorqortiiti. Qophii keenya guyyaa har'aatiin keessummaa isinii qabannee dhiyaannirraa keessummaan keenya obbo Taayyee Danda'aati. Sagantaa adda addaa irratti mari'anna. Obbo Taayyee gara sagantaa keenyaa baga nagaan dhuftan. Ayyee baga nagaan nu eegdan. Tole kaa daawwattoota keenyaa garuma sagantaa keenyatti deemnaa dhimmoota adda addaati irratti kan mari'annu ta'an hordofaa. Tole obbo Taayyee tibbana muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed muudama adda addaa kennaniiru. Muudama kana akkamittiin ilaaltu? Muudamni kun ijaarsa sirna dimookiraasii biyya kanaa keessatti gahee maalii qaba jettan? Kun baay'ee gaariidha gaafiin isa. Muummichi ministeeraa muudama haaraa ka kennan jiru kaan ammoo bakka bakkatti jijjiiramee jira jechuudha. Kun maalinni waan argisiisu akka heera biyya kanaatitti muummicha ministeeratiif aangoon heerri kennee jira. Kaabinee isaanii gahumsa laaluudhaan, muuxannoo hojii laaluudhaan, gahumsa yaadaa laaluudhaan hin madaaluu jedhanii abbaa yaadan muuduu akka danda'an kana heera kenneef jechuudha. So dimookiraasii gaafa jennu maalinni wanni gaheen uummataati fi gaheen qaama raawwachiisaa maalinni ka jedhu addaan baasanii ilaaluun asitti barbaachisaadha. Uummanni paartiin gaafa yaada dhiyeeffatu paartii gamaa gamana jiru laalee dhimmoota adda addaa irratti madaalee kun na baasaa kun nan baasu jedhee abbaa itti tolu hin filata. Achi booda bulchiinsa keessa harkaan galchuu jechuudha. Bulchiinsa keessa kaabinee eenyu muudaa eenyu kaasaa ka jedhu paartii santu beeka. Paartii keessatti immoo akka mootummaatitti immoo muummicha ministeeraa yookaan pirezidaantitu laalee madaalee godha jechuudha. Muudamni sun yoo inni akka barbaadametti hojjechuu baate kaasee hambiraa jijjiiruu hin danda'a. Sanii olitti ammoo yoo hanqina qabaate yoo rakkin uume itti gaafatamummaan kasaati jechuudha. Kana bira darbee garuu kana achitti muudii, kana achii kaasee, kana achiin godhini ka jedhamaa ture sun kanaan dura deemsi girrisaa deema ture hin beektan isinis aanaa abbaa fe'eeti irratti kuni ka'uu qabaa ka jedhu duula feesbuukiitiin namni ari'amaa ture. Dhaadheessoo feesbuukiitiin namni muudamaa ture. Akkasumallee deeggarsa feesbuukiitiin namni waa balleessu namni hatu akka inni aangoorraan bu'uun illee sadarkaa sanitti uummata moobilaayiz godhanii mootummaas paartiis hojiin akkan hojjetamne dhoowwamaati ka ture jechuudha. So muudamni amma aangoo heerri kenneef muummichi ministeeraa fayyadamanii raawwii hojii madaalanii kaabinee isaanii aangoo isaaniitiin raawwachiisuudha kan mul'isu. Kun immoo bulchiinsi kanaan dura wacaa fi waan adda addaatiin raafamaa ture amma mootummaan gadi dhaabbachuu mul'isa jechuudha. Olaantummaa seeraa istiraakcharii hojimaata eeganii akkaataa hojimaanni mootummaa hojimaanni paartii jedhuun hojiin gara raawwatamuutti kan mul'isu. Kun deemsa dimookiraasiitii fi tarkaanfii jabaa tarkaanfii guddaa gara fuulduraa ta'a jechuudha. Dubbiin waanuma illiitiin yookaan alaa yookaan keessa wacuun muudamni kenname yoo ta'e waan akkasiisaniin odoo namni badii godhu waan tiifoosoo qabuuf namni humnaan bakka qabate tokkorra humnaan turaa yoo ka ta'u ta'e kuni hojii raawwachuu irratti heera eegsisuu irratti fedhii fi faayidaa uummataa tiksuu irratti rakkoo waan qabuuf amma karaa qabachuu isaatii kan mul'isu. Baay'ee galatooma. Muudama kana wajjin wal qabatee warreen olola garaagaraa oofan hin jiru. Muudamni kun sabboontota keessattuu Oromoo ta'an Oromoodhaaf quuqama qabanii fi bu'aa fidan jedhanii yaadan akka ari'amanii fi muummee ministeeraa saba biraa aangessuuf akka isaan yaadanii gochaa kana raawwachaati jiranitti warri kaasan jiranii
Kanarratti hoomee maal jettu? Tokkoffaa wal jijjiirraan sadarkaa sabaatitti wanni uumame hin jiru. Saba kanatu achii dhufee saba kanatu bakka saba kaanii qabate wanni jedhu hin jiru mul'atu achirratti. Hin jiru sun. Lammaffaa wanni sabboonummaa jedhan kun yaa'u kanaan duras deddeebinee kaasnee jirra. Maalinni sabboonummaa ni an jedhu. Maaliin safarama? Sabboonummaan raawwii hojiitiin hin madalamu malee hagam nama iyyisiisuu danda'anii, hagam sirbuu danda'anii, hagam wacuu danda'anii, hagam nama arrabsuu danda'anii, hagam nama arrabsiisuu danda'anii karaa jedhu ni miti. Kun sirriitti beekamuu irra jira jechuudha. Sabboonummaa uummata Oromoo karaa nuyi hiikoo itti kenninu uummata Oromoo guddummaa isaa hankaleessaa, eenyummaa isaa hankaleessaa akkamitti deebisnee ijaaruu dandeenya? Fedhii faayidaa isaa hankaleessa cabe, hankaleessa sarbame akkamiin deebifnee kabachiisuu dandeenya? Dhaloota har'aa qofa odoo hin ta'in dhaloota boruu keessatti biyya tana Oromiyaa akka Oromiyaatitti, Itoophiyaa immoo akka Itoophiyaatitti achi keessatti gaheen Oromoo maal ta'uu qaba? Akkamitti qooda isaa fayyadamummaadhaan argata? Akkamitti tajaajila kennuudhaan, aangoodhaan, maaliin waan isaa malu, bakka isaa malu, obboleewwan isaa wajjin argata? Ka jedhu akkanatti hiikoo itti kenninu. Kanarraa kaanee sabboonummaa Oromoo dagaagsuuf malee dhiibuufis akka isaan jedhan cabsuufis namni abjuu qabu hin jiru jechuudha. Kun sirriitti jala muramee beekamuu qaba. Lammaffaa immoo amma nuyi ajandaa badhaadhinaa qabannee deemaa jirru. Badhaadhina irratti falaasamni keenya ida'amuudha. Ida'amuu jechuun ifa wannoonsaa. Itoophiyaan tun lafti tun har'a miti ijaaramtee duruu turtee jirti. Akka bakka bakkatti isaa turu uummanni kun yeroo dheeraaf waliin turee jira. Achi keessatti ijaarama biyya kanaa keessattis rakkoon ture jira. Erga ijaaramee boodas waliin wannoo jechuu irratti bulchiinsa biyya kanaa keessatti rakkoon miidhamni uummata irra ga'ee jira. Kun lakkaa'amee irraa baratamee sirreeffamuu qaba. Ammoo achii dhuftee keessatti wantoota gurguddoo biyyi tun galmeessite seenaa aduwaa dabalatee wantoota jajjaba biyyi tun galmeessite keessatti wanni akka raacatiititti qabannee guddisnee itti fayyadamuu dandeenyu immoo baay'eetu jira akkasittis. Fakkeenyaaf karaan ijaaramee jira baruma Ihaadigii kana bakka baay'eetti karaan ijaaramee jira. San keessa harka TPLFitu jireennee abaarreen caccabsinu jechuudha. Waan san waan ijaarame san bakka hanqate guunnee gabbifnee dhaloota boruutiif dhaloota har'aatiif faayidaa barbaachisu akkamitti kennuu qaba karaa jedhuun ijaaruu barbaanna fuuldura deemuu barbaanna. Kun ida'amuudha. Kanaan deemna nu. Kana alammoo abbaan deemuu barbaadee dirreen dimokiraasii bal'aadha. Kaampiin sabboontota ofiin jedhan warri yaada moo'amaa qabate, warri yaada caccabaa qabate, warri boo'a malee dhaadannoon beekne warra akkasii warri uummata Oromoollee haga ofiititti yaadan uummata guddaa kan hannamuu dura qaroome kan uummata guddaa fagoo deemu kan haga ofiititti ka yaadan waan immoo cabaa waan du'aa san immoo sabboonummaa jedhanii awwaaman isaan kaampii qabu achi dhaqanii uummanni yoo ka filatu filatan gurmaanii deemuu hin danda'u. Ajandaa akkanaa qabatanii ajandaa dadhabaa qabatanii ajandaa caccabaa qabatanii nu keessa makamanii uffata keenya uffatanii nu wajjin immoo garee biraatiif taphachuun hin ta'u. An akkanaa of keessaa baasa deema. Hin miina miti. Kaampiin biraa jiraan isa fakkaatu. Dhaqee achitti hiriiruu hin danda'a. Mirga isaati jechuudha kun. Kanan dhoowwinu. So asirratti ifa ta'uu irra jira. Wanni godhaa hir'inu. Borus iftaanis yaada badhaadhinaa abbaa qabu malee abbaa faallaa yaada kanaa qabu. Sadarkaa miseensatti ittuu hin barbaannu jechuudha. Sadarkaa muudamaatitti itti dhiisi. Ifa ta'uu irra jira kan namiifuu kana. Tole guddoo galatoomaa ittaansinee sagantaa keenya ittaanutti dabarra. Mee tibbana naannoo Oromiyaa keessattuu dubbii waamicha badii 12 jedhuun Oromiyaa irratti labsame ilaalchisee kanarratti mari'anna jechuudha. Kanaan wal qabatee kaayyoon waamicha badii kanaa maali jettu? Maaliif waamame? Eenyutu waame waan jedhu kana waan kanarratti qabdanoo jiraate yaadanuu kennitan. Kuni wanni gaariin uummanni keenya amma waan kana laalee jira. Uummanni bara dheeraaf gatii kaffalee ilmaan isaa wareegee qabeenya isaa wareegee jiruu isaa wareegee
waggaa 27 gidiraa meeqa argee wayyaanee sirra kuffise ofirraa. Wayyaaneen yaa'u keessattis alattis waan gugurmeeffate qaba caasaa qaba. Wayyaaneen humnuma qeerrotiin kufe kanatu humnuma qeerrotiin immoo amma deebi'ee maqaa qeerrotiin ammallee deebi'ee bakka kufee ka'ee aangoo deebi'uu barbaada jechuudha. Farda isaa yaabbatee. Fedhiif faayidaan uummata keenya as keessa hin jiru. Uummanni keenya injifatee jira. Injifatee jira. Gaafii qabu hunda deebisee fixuu hin danda'u. Waggaa lamatti. Maaliifuu wanni bade baay'eedha bara dheeraadhaan bade. Ammoo biyyi dur bilisoomeewu biyyoonni akka Ameerikaatu waan barbaadan hunda argatanii hin fidhu. Biyya kana keessa demokiraasii finnee jira. Bilisummaan dhufee jira. Diinagdee wanni hanqate baay'ee jira. Qaleensi jireenya jira. Hojii dhabdummaan jira. Baay'ee jira. Kana silaa karaan ittiin furru amma naannoo keenya keessatti nagaa mirkaneessuudhaan halkanii guyyaa hojjechuudhaan. Humna dargaggeessaa kan investimentii finnee dargaggeessi kun hojii argatee humna isaa dhangalaasee naannoo isaatis biyya isaatis ofii isaatiifis waan gatii qabu akka buusuu danda'utti silaa sochii akkasii nu barbaachisa. Oromiyaa keessatti nageenyi akka hin argamne akka halkanii guyyaa waca ta'u akka namni wal ajjeesu akka investimentiin as keessaa baqatu ka godhu ajandaan ka wayyaaneeti. Baandaan immoo silxaan argattanii jedhee wayyaaneen itti himnan birruma xixiqqoo itti kenninaan qe'ee isaati irratti wayyaaneen qe'ee isaa nagaa gocha qe'ee keessan gubaa'edha magaala gubaa'edha baadiyyaa gubaa'edha karaa cufaa'edha maal jedha waggaa itti himu kana raawwachiisa baandaan asitti dhufe. So namni yaame kana kaayoon isaa immoo Oromiyaa nagaa dhoowwuudha. Oromiyaa misooma dhoowwuudha. Oromiyaa misooma dhoowwuun Oromiyaa nagaa dhoowwuun immoo handhuura Itoophiyaa nagaa dhoowwuu waan ta'eef Itoophiyaan akka nagaa hin arganne Itoophiyaan akka hin guddannellee gochuudha jechuudha. Kaayoon isaa waan kana. Diinni alaallee harka keessa qaba warri akka Ijiptii fa'a. Hidha haaromsaatiin waan wal qabatu Itoophiyaan akka nagaa hin arganne gochuufis Oromiyaa kan achitti yoo ibidda qabsiifne ibiddi sun naannoo hunda tuquu waan danda'uuf Itoophiyaa nagaa dhoowwina jedhanii waa yaadanii fi yaamichi deemaa yeroo karaa kana jechuudha. Kana sirriitti beekuudha. Tole obbo Taayyee ulfaadhaa. Waamichi kun sadarkaa barbaadametti akka yaadametti deemaan turre. Maaliif fashalaa'e? Dhumarratti dhaamsa yoo qabaattanis asumaan akka nuu dabarsitan. Akka waliigalaatitti uummata kana isaan akkuma ofiititti yaadan. Uummanni Oromoo kaleessa siin beeka. Har'a siin arga. Boruu fi abjuu qaba uummanni Oromoo. Uummata guddaadha. Har'aa miti dur beeka. Gadaa isaa mammaaksa isaa duubatti deebi'ee uummata yaadatu. Wayyaanee kaleessa ilma namaa kolaase. Ilmaan Oromoo kolaase. Hangarii jiraa dhabamsiise. Bakka bu'an. Wayyaaneen kun qulqulluudha. Cubbuu wayituu hin qabu. Dimokiraasiin isa bira jira. Federaalizimiin isa wajjin maqaleetti galee warra jedhee dhaqee jilbiiffatee biriifatu. Uummanni taajjabaa jira. Yaamicha isaan godhanillee itti saalfachuu jira uummanni keenya. So uummata dhaga'uu dide dargaggeessa dhaga'uu dide kanaaf fashale. Humna mootummaatiinis miti kun dhaabbachuu danda'u. Mootummaa wayyaanee dhaabuu hin dandeenye bara gaafa qeerroon bayee wayyaanee lolaa ture. Dhaabuu hin dandeenye. Maaliif gaafii uummataa xiqqeessa jira. Fedhii uummataa xiqqeessa jira. Xiiqii dargaggootaa xiqqeessa jira. Bayeen lola namni. Har'a garuu warra diinaaf ergamu. Warra diinaaf ergamu. Warra ajajaa fi tarsiimoo diinatiin. Diina kaleessa nama kolaasan uummanni sirriitti ammadaan isaa irraan qoriin jira biyya keenya keessa. Hanarra okkolu jira bara. Hammiilli murame. Kaffaluu tafarraafa hin beektani. Hammiilli murame. Odoo inni beeku wayyaaneen homaa nama hin goone wayyaaneen qulqulluudha quddusiidha jedhanii achi nutti himu jechuudha. So warra kanatu yaamicha kana yaama. Yaamichi warri kun yaamu immoo yoomiyyuu dargaggeessa Oromoo biratti uummata Oromoo biratti hin dhagahamu. Alatti warra dibbee rukutaa oolu warra wal qofa dhaggeeffatu isaan qofa hoccisiisuu hin danda'a malee asitti lafarratti bu'uu hin danda'u. Qonnaan bulaan keenya hin beekaa. Horsiisee bulaan keenya hin beekaa. Dargaggeessi keenya ka ofii gatiitti kaffale immoo hin beeka warra kana. Kanaaf jechuudha ka fashale. Akka waliigalaatitti akka dhaamsatitti wanni hin dhaamu. Uummanni keenya yaamicha baandaa fashaleessuun isaa waan gaariidha. Kanaaf galata qabna. Borusiftaanis fashaleessuutu irra jira. Wanni guddaan dimokiraasii jalqabnee jirra. Badhaadhina jalqabnee jirra. Keessattuu qonnaan bulaaf wanni nu hojjechaa jiru galtee qonnaa akka qaraxarraa bilisa argatu. Faayinaansii baadiyyaa lafa isaa qabsiisee
Tiraaktara bitachuu akka danda'u. Investimentii keessa galuu akka danda'u haala mijeessaa jira. Faayinaansii baadiyyaa mirkaneessine. Dargaggootaafis investimentii babal'aa harkisuu barbaannan. So dargaggeessi faayidaan isaa eessa akka jiru beekuu qabu. Faayidaan isaa nagaa keessa jira. Nageenyi yoo jiraachuu baate investimentiin dhufuu hin danda'u. Nu nama hundaaf hojii kennuu hin dandeenyu akka mootummaatti. Investimentii babal'aan yoo dhufe Oromiyaan riisoorsii babal'aa qaba. Qonna irratti riisoorsii baay'ee qabna. Industirii irratti waan baay'ee hojjechuu dandeenya. Albuuda irratti waan baay'ee hojjechuu dandeenya. Riisoorsii biyya keessa jiru. Namoonni keenya kaala jiranillee waca wannoo maa eessayyuu nama hin geessine kana wacuu odoon ta'in akkamitti uummata kana ikoonomiidhaan impaawar goonu ikoonomiidhaan guddisa. Oromiyaa akkamitti jijjiirra karaa jedhu yaaduutu irra jira. Dargaggeessi immoo faayidaan isaa nagaa keessa waan jiruufi warra nagaa jeequ qaama nageenyaa wajjin ta'ee sirriitti mirkaneessuu qabu. Tokkummaa keessoo isaa immoo kan baandaa fi wayyaaneen diiguuf deeman kan isa jabeeffachuutu irra jiraata. Uummanni keenyas olaantummaa seeraa akka mirkanaa'u waan amma ammaatitti godhe irra caalaa dabalee olaantummaan seeraa yoo hin jiraatiin bilisummaan hin jiru, olaantummaan seeraa yoo hin jiraatiin misoomni hin jiru, wanni ati hojjetat even lubbuu keetitti fayyaan ati fayyaadhaan baatee galuun kee yaaddoo waan ta'eef uummanni kee hundumtu caasaan nageenyatis kana beekee kiyyoo diinaa kana kukkutee olaantummaa seeraa mirkaneessee misooma isaa badhaadhina isaa jabeeffachuu qaba jechuun barbaade. Tole daawwattoota keenya maqaa keessaniin kabajamoo Botaayyee guddoo isaan galateeffannaa. Sagantaa keenya guyyaa har'aa kanumaan xumurraa sagantaa ittaanu qabannee isinii dhiyaannaa nagaatti.